Hi everyone, welcome back. Today we're learning useful English for the restaurant. Okay, kutaa irraa kanaan waa'ee haasawaa jechuudha. Restaurant yookiin immoo mana nyaataa keessatti godhamu ilaalla jechuudha. Imagine you are at the restaurant. You need to order your favorite food. Okay, yaadaan jechuu mana nyaataa jirtanii, mana nyaataa biyya afaan Ingiliffa maleen dubbanne tokko jirtanii kursii gubbaa taa'u jirtan jechuudha. Mana nyaataa san keessa akka taa'u jirtanitti iflaalame. Okay, sanuu nyaata barbaadan tokko ajajachuu barbaadan, nyaata haalaan feetan ajajachuu barbaadani. Okay, akkaataa itti ajajattan, akkaataa itti order godhatan yookiin immoo itti ajajattan wallaaltan. What do you say? Maal jettaa mee kursii irra taa'u jirta? Maal naa fidii jettaa akkamitti waan san jechuu dandeessa? Don't worry, hin dhiphatinaa. In this video, I'll show you the key phrases you need. Video irraa kana keessatti gaaleewwan jechuudha haasawuudhaaf yookiin immoo wantoota sana ajajachuudhaaf nu gargaaran kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Asirratti wanni isin beeksisuu barbaadu afaan Ingiliffaa kana wanti afaan biraarraa adda taasisu jechoota hunda bartee seera akkaataa himni itti ijaaramus yoo baratte, okay, deebi'eetiin kan mataa kootii akka afaan kiyyaa sanittiin afaan irra dhaladhee sanittiin afaan san keessa deeme himoota walitti ijaaree, okay, wanta san ja'a yoo jette karaa biraan duraa deema. Dirqama fireezii yookiin immoo gaalee jedhamu kana gaalee isaanii kana baruu qabna. Akkaataan isaan mana nyaataa seenanii nyaata itti ajajatan yeroo hundaa dhaabbataadha. Sanuma qabachuu qofa jechuun irraa eegamu. Dirqamaan akkaataan hima itti ijaaru baradhee jechoota baradhee onkee akkan ifii fedhuttiin ajajadha jee karaa biraan harkaa deema. So gaalee barachuun dirqama jechuudha. Waa'ee fireezii jechuudha. So akkaataa waa itti ajajatan, akkaataa waa itti dubbatan yeroo hundayyuu gaaleewwan isaanii barachuun afaan kana walakkaa isaan irraa xumuraa jechuudha. So let's learn English and enjoy the meal together. Okay, akka nama nyaata waliin nyaachaa jiru, nyaata keenya wajjin nyaachaa, haasawaa keenya itti fufnume. So akkumaan isiniin jedhee mana nyaataa keessa jirra. Okay, nyaata ajajachuu barbaanna. Okay, nyaata yeroo ajajachuu barbaannu kanarratti namni nyaata akka nuu fiduuf achi keessa hojjetu waiter jedhama. Waiter jechuun nama dhiiraa kan achi keessatti siif ajajamu jechuudha. Kan maaliin siif fide jedhee si gubbaa dhaabbatu jechuudha. Dubara yoo ta'e waiters jedhamti. Waiters. So ani kursii gubbaa taa'aa jira. Waitering kun ni dhufe jechuudha. Maallaan jedhe isaatu haasawaa eegalu jira. Akkana jedhe. Good evening. How can I help you? Good evening. Can I see the menu, please? Sure. Here you are. Thank you. What do you recommend? Our chicken with rice is very popular. That sounds good. I'll have chicken with rice, please. I'll take some pasta and a glass of juice. Anything else? No, that's all. Thank you. You're welcome. Your food will be ready soon. Haasawichi kana fakkaata. Mee keessa deemnee haasawaa kana haa waliin ilaallu al tokko. Maal akka waliin jenne yeroon maal jedhee inni maal akka jedhee fi isin immoo kan mataa keessanii achirraa akka burqisiifattan yookiin immoo yaarrachaa deemtan jechuudha. Akkaataa itti jaamus akkasuma pronunciation isaa akka sirrii saniin akkamitti akka jennu waliin haa shaakallu. Okay, asirratti jalqaba irratti wanni ta'e maali? An taa'aatiin jiran isin jedhee jalqaba irratti akkaan isinii tuquuf yaalatte jechuudha. So waiter namni jedhamu jechuun namni achi keessa namni restaurantii keessatti nuuf ajajamu kuni dhufeeti maal nuun jedhe good evening jedhe. Asirratti good eveningin halkanii jechuudha. Ani halkaniin jira jechuudha. Amma yeroo halkaniitiin restaurantii kana keessa taa'aa jira jechuudha. Yeroo nyaata kana ajajadhutti dhufee maallaan jedhe how can I help you? How can I help you? Maal si haa gargaaru jechuudha gabaabumatti. Akkamitti si haa gargaaru? Maal barbaaddaa jechuu if keessaa qabdi jechuudha akka afaan keenyatti. Maal si haa ajajamu, maal si haa fidu, whatever it be. Hiikni isaa kana jechuudha. How can I help you? Maal si haa gargaaruudha amma. Hiikni directidha. Okay? Akkam ooltan? Okay? Akkamittiin isin gargaaruu danda'a waan akkasiiti jechuudha.
Sambooda maal ta'e anis nam tokko good evening yeroo siin jedhe good evening jetta, good morning yeroo siin jedhe good morning jetta. So akkasitti deebistamre deebiseera. Sambooda can I see the maaliin jedheen jecha kana mee akkamitti dubbistan? Meenuu jettanii moo miinuu jettan moo maal jettanii dubbistan jecha kana? Meenuu jechuun waraqaa tana jechuudha. Tan agartan jechuudha. Reestooraantii hunda keessatti jirtu nyaata ifirraa qabdu, nyaataa fi gatii nyaataatii fi kana waan ifirraa qabu jechuudha. So inni kuni maal jennee dubbisna? Menu. Okay? Menu jennaan. Menu. Okay? Maalin jedheeni? Can I see the menu? Can I see the menu please? Can I see the menu please? Asirratti afaan nagaa fayyadamu qabdu. Can I see the menu jedhee yoon callise namichi naawaa fiduuf deemu kun fuula guuruu danda'a yookiin immoo ittiin tolu jechuudha. Afaan nagaa hin dubbanne jechuudha. Please jechuun tun afaan nagaa polite way of saying something jechuudha. Akkasiin jedheeni. Okay? Menu kana fidii nan laalaan jedheen. Maal si gargaara jennaan achirraan ajajachuu barbaada jechuudha. So ergaan achirratti waan hin laale booda. So sambooda waitariin kuni sure here you are naan jedhe. Sure jechuun asirratti as yeroo biraa maal jennee kan saati mirkanaa'aadha. Itti amantaa. Are you sure yoo sin jedhan yes I'm sure ittiin amana waan akkasiitiin asirratti immoo rakkoon qabu kunoo akka waan siin jechuuti. So asirratti sure sittiin kanneen rakkoon qabu meenuu siif hin fidee here you are asirratti here you are kunootii jechuudha asirratti wanta kanamti siif fidee si dura kaa'ee here you are yoo sin jedhe kunootii jechuudha kunoo. Okay? So nu dura kaa'ee jira meenuu lallaaluutti hin jira jechuudha. Nyaata kamtu naataa kana mosantu naataa okay filachaatiin jira jechuudha. So sambooda asirratti meenuu erga naa fide booddee maalin jedheeni thank you jedheeni galatoomin jedheeni meenuu sana ergaan lallaalee keessa deeme booda HMM'n tun maali jechuudha. Okay? Yaadu jirte jechuudha. Okay? So ergaan jedhe booda what do you recommend? What do you recommend? What do you recommend jedheen maal jechuudha. Maaltu wayya jettee yaadda nyaatota kana keessa kamtu gaariidha jettee na gorsita yookiin kamtu irra gaariidha jettee okay yaada naa kannitaa jechuudha. Maal recommend na goote jechuun hiika isaa akkuma agartan kana galtoomii maal wayya jettaa jechuudha. Yaada isaatiin barbaada jechuudha. Maal jedhee waitariin jechuudha. Our chicken with rice is very popular. Our chicken lukkuun keenya jechuudha with rice ruuzaa wajjin is very popular. Is very popular. Hedduu beekamtuudha. Baay'ee namni jaalata. Waan namni nyaatu jechuudha achi keessatti. Waan namni baay'ee jaalatudha jechuudha nu ibsu jira jechuudha. So hedduu beekamtuudha. Popular. Waan namni hundi baay'inaan nyaatu jechuudha. So sambooddee maalin jedheenanis. That sounds good. Bareedaa fakkaata. Okay? I'll have chicken with rice, please. That sounds good. I'll have chicken with rice, please. Injedeen. Bareedaa fakkaata. Anis sanin nyaadha. I'll have chicken with rice. Lukkuu ruuzaa wajjin nyaadha. Maaloo jedheen. Okay? Akkas jedheen ajajadhee jechuudha. Okay? So asirratti isinilleen yoo ruuzaa fi lukkuun feene waan biraa waan achirra jiru laaltanii maqaa qofa gayyarachuudhaan yookiin maqaa qofa jijjiiruudhaan waan feetan sana ajajattan jechuudha. Yookiin immoo waan nyaattan san yoo hin beekne yookiin immoo meenuu sanirra waan jiru nyaanni biyya biraa kan biraa waan ta'eef okay waan namni baay'inaan achitti nyaatu gaafachuu barbaadan akkasuma akkana gaafatanii jechuudha. Bifa kanaan maal jettanii what do you recommend? Maaltu wayya jetteeti naaf yaada kannattaa yaadni kee maali asirratti maali yoo nyaadhee wayya jettaa ka jedhu san what do you recommend jettaniin what do you recommend? Okay? So kan itti aanu maal waliin jenne meenuu sanirraa jechuudha. Waan sanii wajjin nyaadhu ka biraa maalin jedhee I'll take some pasta and glass of juice. Pasta illee nam fudha jechuudha xiqqisha wajjin lukkuu fi ruuza sanii wajjin jechuudha. Akkasuma maalin jedheen glass of juice. Juice, okay? Yookiin immoo asiira isa jennu kana
birciqoo takka jechuudhaan barbaada. Birciqoo juusaa takka yookiin juusa birciqoo takkaan barbaada jedheetiin ajajadha jechuudha. San booda waiterichi maalaan jedhe anything else ka jedhu anything else waan biraa jira waan isii fidu jechuu jira jechuudha. Wantoota biraa barbaadda jechuudha hiikni isaa akkuma agartan kana. Yoo kan barbaanne ta'e maal jettaani? No, that's all. Lucky hanga sumaan nan barbaadu. Thank you, galatoomi. Yoo wanti barbaaddu jiraatte osoo ajaja kee hin xumurre ammas kanan barbaada jetteefi maqaa agarturraa waan biraatti dabalachaa deemte jechuudha. Okay, yoo barbaanne immoo akkana cufta. No, that's all. Lucky sanuma. Thank you, galatoomi. Okay? San booda waiterichi maal nun jedhe you're welcome. Galatoomii kootiif rakkoo hin qabu ka jedhu naa deebise. Your food will be ready soon naan jedhe nyaanni kee dhiyootti qophaa'aa jedhe. Okay, akkaan obsaan eeggadhu yaada naa kannaa jira jechuudha. Okay? Viidiyoo kana odoon xumurre dura haasawaa waliin goone kana al tokko dhaggeeffadhaati. San booda xumurraa. Good evening. How can I help you? Good evening. Can I see the menu, please? Sure, here you are. Thank you. What do you recommend? Our chicken with rice is very popular. That sounds good. I'll have chicken with rice, please. I'll take some pasta and a glass of juice. Anything else? No, that's all. Thank you. You're welcome. Your food will be ready soon. Akkuma dhaggeeffatan haasawni kana ture. Isin immoo haasawa mataa keessanii jechoota irraa jijjiiruudhaan wanta takka jijjiiruudhaan yookiin immoo isuma kana shaakaluudhaan okay yeroon ani haasawuu fi namni kaan haasawu viidiyoo san jala jechuudhaan okay cal jettanii dhaggeeffachuun qofti gatii takka hin qabu. Saniif maal gootanii viidiyoo san dhaabaa wajji jechuudha kan isin irraa eegamu. Barreeffachuun qoftis gahaa miti. Viidiyoon kun akka sagalees dhaggeeffattan akka wajjis jettan akka irraas barreeffattan waan hundaa'u isin gargaara jechuudha. Namni barumsa fedha taanaan baay'ee barsiisti. Nama baay'eetu irraa jijjiiramu jira. Viidiyoolee kanneenii fi kan biraa hundaayyuu barreeffattan malee biran kutinaa. Erga barreeffattan viidiyoo dhaabaadhaa wajji jechaa shaakaltan malee biran kutinaa. Maaliif jennaan zamana irraa kana namni biiziidha. Waan adda addaatu biizii nama godha. Yeroo biizii ta'an yeroo hojiin nama qabdisan hojii isaanii yeroo xumuratan gatta'anii wantoota isaan fayyadu kana gatta'anii yoo kan ilaalan ta'e baay'ee isaan gargaara yookiin baay'ee isin gargaara jechuudha. Hojii irra jirtan tokko irraa gara hojiitti aanu kan afaan kana barbaadutti deemuu barbaadanillee isin gargaarti. So shaakalurraaf duuban jedhinaa barreeffachuurraaf duuban jedhinaadha. Okay, namni waan takkatti jabaate irrumaana. So never give up. Abdiin kutatinaadha. Akkasuma viidiyoo kanas like fi share godhaadha. Yoo haaraa taatan subscribe godhaadha. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Have a wonderful time. Bye bye for now.